Akkam jirtan daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo qurxummiin dhiyeenya kana immoo intala Jeesiski jedhamtu nyaadhamteetun haala kamiin akka nyaattee fi taateen isii irratti raawwatame kun taatee ajaa'ibsiisoo kan ta'edha. Firuu immoo qurxummiin kun isummaan guddiftee isii nyaachuu isiidhaa kun waan akkaan nama ajaa'ibsiisaa ture. Firuu immoo qurxummiin kun mana isiittis guddiftee nyaataa fi hundaas nyaachiftee ergaaniif harka isiitiin guddifteen booda deebitee immoo isheen osoo isiidhaa wajjiniinis taphachaa jirtu namoota adda addaatis daawwannaafis dhiyeessaa jirtu booddee qurxummii kanaan nyaadhamuun isiidhaa mul'ata. Kun immoo garuutu biyyoota addunyaa keessatti hawaasni hedduun kan ofii isaaniitiif guddisan nama nyaachuudhaan ni beekama. Garuu immoo taateen kanaatiinis taatee adda ta'eera. Namoonni biyyatti hedduminaan gara miliyoonota kaatti dhiyaatan biyyatti dhaqanii kan daawwachaa turanii fi qurxummii shaarkii kana immoo iddoo bishaanii qopheessitee fi osoo itti tajaajilaa jirtu qurxummii kanaan deebitee immoo lubbuu isiidhaa dhabuun kun taatee ajaa'ibsiisoodha ture. Garuu immoo qurxummichi kun harkuma isiin guddiftee deebi'ee akka nyaates waan ajaa'ibaati. Garuu immoo qurxummii kana waliin taphachuun isiidhaa bineensi immoo xiqqaa hin qabu akkuma jaan osuma yeroo hundaas sossobee waliin jiraataa jirtu. Yeroo hundaas akkuma daa'imaatii fi akkuma obboleeyyanii namni lamaan waliin mana jiraatutti waliin jiraachaa turte. Garuu immoo qurxummiin kun osooniif namoonni hedduun bakka dhaabbatanii daawwachaa jiranitti lubbuu isiidhaa dabarse. Qurxummiin kun immoo intala Jeeksi jedhamu kanaan nyaachamuun isii dhagahameetu jira. Taatee kana irratti ilaalchisan immoo warroonni bineensota garaagaraa horsiisan itti yaaddoo guddaa qaban dubbatan. Garuu immoo bineensonni kana qofa osoo hin taane bofnii fi akkasumas bineensi qeerransanii fi leencis namoota adda addaa haala kanaan nyaatan hedduudhaatu jira. Taateen ammoo kanaat irratti hojjetame qurxummiin kun guddatee ergaaniif ture isiidhaaf ooleen booda lubbuu isiidhaa dabarsuun taatee ajaa'ibaa uumeera.